oduu amme lammiileen Itoophiyaa Saudi Arabiyaa keessatti hidhaadhaan dararamaa turan 3,247 kana gara biyyaa deebi'anii jiran. Namoota 50,000 kan gara biyyaa deebifamuudhaaf karoorfame keessaa namoonni 22,209 gara biyyaa deebi'ee jira. Ammallee walakkaa oltuutu hafee jechuudha. Waluma faana yenna hunda isaanii rabbi wal faana haa galchu. Warri galees baga rabbi nagaan isin galchenna, warra hafees rabbi isin haa galchu isiniin jenna. Kanatti aansuudhaan ammoo ambaasaadarota warroottan gahee kana taphatan uummata keenya lammiilee teenya gara biyyaa deebisuudhaaf hedduu galatoonfachuu barbaanna. Lammiileen teenya tan jechuudha gara biyyaa deebitanis gana biyya namaa seera guutuudhaan malee seeraan ala biyya namaa hin deeminaadha isiniin jenna. Kun dhaamsa kanatti aansuudhaan waxabajjii tokko bara 2017 irraa eegalee paaspoortiin biyya teenya keessatti uummataaf akka hin kennamne akka dhaabbatu dhageyame. Kan ta'eef jechuudha siistamni duraa jijjiiramuudhaan yoo jechuudha waraqaa eenyummaa dijitaala qabaate malee namoota dijitaala baafateef ammoo paaspoortiin numa kan namti kaaniif ammoo akkaataan duraanii seerri waan jijjiiramu deemuuf akka paaspoortiin jechuudha dhaabbachuu deemtu dhageyame. Kanatti aansuudhaan wal dorgommii fiigicha addunyaa guyyaa irraantanaa London keessatti jechuudha gaggeeffame irratti Tigisti Asaffaa tokkoffaa bahuudhaan rikaardii cabsitee jirti. Sa'aa 2 fi daqiiqaa 15 sekondii 50 jechuudha fiiguudhaan tokkoffaa baatee jirti. Akkasuma kan lamaffaa baate immoo lammii namni tokko lamaffaa ba'e lammii Keeniyaati. Sadaffallee maasii Siifan Assani. Biyyi teenya tuni erteemi maaraatoonii miila tananii qabdi akka ajaa'ibatti fiigicha kanaan osoo biyya ifiitiif taphatanii baay'ee bareedaadha. Taphattoota lukaa kan akka gaarii qabdi warra jechuudha fiigu keessattuu dubartoonni faan fiigichaan inumaa jajjabaadhaa'u. Kanatti aansuudhaan Jawaar Mohaammed waa'ee jechuudha dargaggoota waraana mootummaa jechuudha guuree oofu jiru wal qabatee galgala kana miidiyaa tokko wajjin gaafii deebii ni taasisaa jechuudhaan dhageyame. Kanammoo namoonnis warroonni dhagee maalii fi falloo akkamii waan jiru irrattis kan mari'atan ta'uu erga hiranii booda eegamaa jira. Kanatti aansuudhaan lammiileen teenya warreen Suudaan keessatti argaman rakkoo hamaaf saaxilamanii jiran rakkoo hangana hin jaamneeni saaxilamanii waan nyaatanii fi waan dhugan dhabanii jechuudha daandiirra faca'anii jiran. Akkasuma lolli jechuudha Suudaan keessa deemaa jiru gareen lamaanuu gareen tunis tana deeggartan tunis tana deeggartan jechuudhaan rakkoo cimaa irraanis gayaa jiran. Kanammoo kallattiin jechuudha isaan dubbisee jira. Isaan tuna barbaadee naqunname rakkoo isaanii immoo hubadheetiin jira. Kanaaf Mubaarak Musammaatii fi Dooktar Asliifaa biraan nu gayaa akka jechuudha nu gargaaran erga dheengaddaatii waa takka hin nyaanne arraan tana daabboo tokko bichaa jechuudha namni nukkannee hukutannee jaanii dhugumatti rakkoo hangana hin jaamne himachaa jiranii rakkoo isaanii baay'ee jechuudha akka malee rakkoodhaaf saaxilamanii jiran. Kanaaf uummanni keenya sagalee isaa walii taanuu sagalee isaa fi akka mootummaanis jechuudha gargaaree gara biyyaa deebisu sanuu gara biyyaa kallattiidhaan Suudaaniin biyya teenya seenuun yoo hin jirtu jaan akkaan jechuudha jiraattota kana dubbisatti. Keeniyaadhaan achi naannoon yoo taate malee ati rakkoo hangana hin jaamne keessa jiran Dooktar Aslii fi Mubaarak Musammaatii biraan nu gayaa sagalee haanuu taane waanuma nyaannee bullo jechuudha haanuu gargaaranii hanga jechuudha falli nu dhufu jechuudhaan natti jechuudha dabarsanii jiranii. Kanaaf sheer godhaatii Mubaarakii fi Aslii biraanis gayaa maaliif jennaan hordoftoota baay'ee qaban namoonni achi gargaaru kan fala dhoowuuf isin dhabamu waan ta'eef fala haa dhoownuufiin isiniin ja'a. Kanatti aansuudhaan oduu gammachiisaa kaneen silaa dura gabaasu tureen amma keessa isinii buusa. Baha Oromiyaa guyyaa arraantanaa ilma dhalateef moo ilma fooyisan moo aruuza baayisan aruuza baansiya maasha Allah sagantaan jechuudha baankii Raamis guyyaa arraantanaa konferansiin guddoon jechuudha haaluma gartee xiqqaa guddaa fi dhiiraa dhalaa gammachiisuun gaggeeffamee jechuudha. Waaw waan hedduu nama gammachiisa. Poolisoonni naannoo Araariitiis jechuudha sagantaa tana jechuudha haala gaariidhaan eegumsa godhanii jechuudha ulamaawota keenya marsanii eeganii waltajjii tana akka gaariitti jechuudha haala nagayaatiin xumursiisanii jechuudha. Kanaaf hojjettoonni jechuudha hojjettoonni baankiitii fi akkasuma qopheessitoonni baankii jechuudha hundeessitoonni baankiitiis hundi keessanuu galatooma abbootiin qabeenyaa hundi hawaasniinis guyyaa arraantanaa kun aruuza ba'amoo aruuza ba'a lakkee aruuza baatu kana nama gammachiisa maasha Allah hawaasni jechuudha. Caalatti jechuudha warroonni jechuudha warroota baankii tana hundeessanii bakka tanaan geessan hedduu galatooma isiniin jenna. Itti aansuudhaan hojjettoonni baankiitiis hedduu galatoomaa akkasuma hawaasnis baankii tana baankii ofii qabeenya ofii jechuudha beeytanii jechuudha qabeenya keessan akkanatti jechuudha baatanii sagantaa irratti hirmaachuun keessan waan nama gammachiisa. Akkasumatti hundi keessanuu buuka baankii Raamis bitadhaa qabeenyaa fi abbaatu guddifata abbaatu jabeeffata abbaatu waa keessatti kuufataa jechuudha waan qabu keessatti
wali qabata. Kanaaf buuka isaa banadhaadha ammoo caalatti miti warra baankii tana hundeessee bakka tanaan ga'e osoo dadhabne hin jiin jechuudha. Laffa'anii halkanii guyyaa hojjetanii bakka tanaan ga'anii akkasuma hanga jechuudha uummatatti as yaamanii baankii teessan qabeenya keessan kunoo isin hundeessine qabeenya keessan hundeessine bakka tanaan geenye hoottaatii irraa qooda fudhadhaa yaanii jechuudha gootanitti hundi keessan galatooma isiniin. Itti aansuun jechuudha hawaasnis erga isin waamicha gootaniif owwaatanii xiqqaa guddaan dhiiraa dhalaan irratti hirmaatanii qooda irraa fudhachuun sun hedduu nama gammachiisa. Akkasumatti buuqa bitatanii akka jechuudha irratti qoofatan abdii qabna. Kanaaf hundi keessanuu galatoomaa sagantaa kana keessumatti hin argamani malee akkuma nama keessa jiruuti hedduun gammadeen. Oduun biyya keessaa qaban kana fakkaata karaa oduu biyya alatti isin dabarsina. Mootummaan Somaaliyaa Hassan Sheikh Mahmud guyyaa har'aan tanaa Ahmad Fiiqii ministeera waraanaa godhuudhaan muudee oduun jettu nu geessee jirti. Muudamuu Ahmad Fiiqii hordofee jechuudha hawaasni qeeqa garaagaraa kaasaa jira. Tan bara 1993 nu deebi'uu deema jechuudhaan akka malee jechuudha qeeqaa jiran jechuudha itti gammachuu hin qaban Ahmad Fiiqii kanatti inni ministeera waraanaa ta'uutti. Kanatti aansuudhaan Iraan keessatti dhoohinsa ibiddaa kan mudateen lubbuun namoota 28 dabartee 800 ol miidhamanii jiran. Kanatti aansuudhaan mootummaan Yemen ammaas Israa'el irratti haleellaa raawwattee jirti. Nuti tumsa Gaazaa ta'urraa booda hin deebinu jechuudhaan dhaadannoo irratti argamti Yemen. Dhugumatti jechuudha mootummaan akka Yemen jechuudha bara kana keessa hin jiru kan jechuudha Gaazaadhaaf tumsa ajaa'ibaa ta'e Israa'el kana hafuuratti qotaa jiru. Asiin galaana irra jechuudha galaana diimaa irra meeshaan isaanii akkan dabarree godheeti hanga jechuudha markaba alaabaa isaanii qabu dhiisanii alaabaa Ameerikaa irratti meeshaa fe'atanii illee hangas taga godhee diinagdee Israa'elis dadhabsiisaa dhufte jechuudha. Ballaal gartee miti nama yaa'ii qabu nama xixiqqaa rabbiinatti hin kaasanii gas kadhatanii beekte. Namoonni jechuudha nama miskiina nama jechuudha yaa'ii qabu firaan dandeessu. Yemen akkasii jechuudha hafuurratti qottee jirti. Kana mootummaan jechuudha dhugaan galatoomfamuu qabus. Kanatti aansuudhaan ammaas Israa'el jechuudha ibiddi lafa keessaa itti bahuudhaan ibiddi guddaan jechuudha itti qabatee jira. Kanammoo hanga ammaan tanatti ibidda kana to'achuudhaaf tattaaffii godhanis to'achuu hin dandeenye jechuudha miidiyaaleen gabaasaa jira. Kun cuunfaa oduu guyyaa har'aan tanaati. Oduun har'aa qaban kana fakkaata. Kan biraatiin hanga walitti deemutti sheer du'ee turuudhaan facaasaa hanqa isiniif dhiyeessu. Oduu ammeeti oduulee dhugaa qofaan cuunfee jechuudha isinii fida gaala algizee dhuftan sanuu nutti dabalamaa jechuudha maatii keenya ta'a warroonni jechuudha chaanaala kanaaf haare'a mallattoo gurraatti harka mirga jirtu agartee kana tuquudhaan sabskiraayib godhaadha. Oduulee guyyaa guyyaan haaree gochuu isin biraan geenya tan biyyaatii fi biyya keessaatii fi biyya alaa bakkuma hundaa'uu isin biraan geenya jechuudha. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu. Sheer godhuudhaan facaasan isiniin jaa galatooma hirmaannaan keessaniis hedduu namatti tola hedduu nu jajjabeessaa jirtanii nagaan naaf tura.